Magaalaa Finfinneetti gibirri qabeenyaa sassaabamu gadaanaa akka ta'e qorannoon gaggeeffame kan mirkaneessu ta'uu Biiroo Maallaqaa Walta'iinsa Diinagdee magaalichaatti waajjirri galii gibiraa qabeenyaa beeksiseera. Gibirri qabeenyaa bara 1968 labsiin isaa ifatti ba'ee hojiirra ooluu erga jalqabee waggootiin 45 ol kan lakkaa'aman yoo ta'u, galiin gibira kana irraa argamu haala amma jiruun gaaffilee bu'uuraalee misoomaa kan hin deebisnee fi shoorri guddina magaalichaa keessatti qabus gadaanaa ta'uusaa qorannoon gaggeeffame kan agarsiisu ta'uu AMN waliin turtii taasisaniin kan himan Biiroo Maallaqaa fi Walta'iinsa Diinagdee magaalichaatti qindeessaa waajjira galii ግብረ ቀበኛ ኦቦስማማ ሙልጌታ ፕሮፐርቲ ታክስ ወይም የንብረት ግብር ምንለው በእኛ በአገራችንም በአዋጅ ቁጥር 80 1968 ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው Gibira qabeenyaa kan jennu biyya keenyatti labsii lakkoofsa 80 muraa 1968 irratti ifaan akka taa'etti gibira manaa jedhamuun bara 1937 jalqabee hojiirra oolaa kan turedha. Hiika isaa yoo kan ilaallu ta'e mootummaan yeroo garaagaraatti bu'uuraalee misoomaa magaalaa ni babal'isa. Mootummaan yommuu daandii, mana barnootaa, mana yaalaa faa hojjetu gatiin qabeenyaa sababa ijaaramuu bu'uuraalee misoomaa kanaan waggaadhaa gara waggaatti dabalaa deemu. Baasiiwwan bu'uuraaleen misoomaa ittiin hojjetaman kunneen immoo kan argaman gosoota taaksii keessaa qabeenya dhaabbataa fi ijaarsawwan irraa gibira sassaabamuudha. Gosoota gibiraa biroo caalaa gibirri kun bu'uuraalee misoomaa babal'isuudhaan magaalaan tokko jireenya mijattuu akka taatu gochuu keessatti ga'ee guddaa waan qabuuf gosti gibiraa kun murteessaa ta'uu obbo Asmaaman himaniiru. ፕሮፐርቲ ታክስ ያው የሚያስፈልግበት ምክንያት አንደኛው Gibirri qabeenyaa tokkoffaa kan barbaachiseef baasiiwwan bu'uuraalee misoomaaf bahan abbootiin qabeenyaa gahee isaanii qixa qabeenya isaaniitiin gumaachuu waan qabaniif. Lammaffaan gosti gibira kanaa kallattiin qabeenya mul'ataa irratti waan kanfalamaniif gibira dhokachuu hin dandeenye ta'ee magaalaa tokko guddisuun jijjiirama bu'uuraa olaanaa fiduuf gosa gibiraa murteessaa waan ta'eef. Biyyoonni addunyaa gurguddoon gosa gibiraa kanaan galii isaanii dabaluun gaaffilee lammiiwwanii deebisuu irratti argamu. Haa ta'u malee akka biyya keenyatti keessattuu akka magaalaa Finfinneetti gibira kanaaf xiyyeeffannoon laatame gadaanaadha. Kaffaltoonni gibira qabeenyaa dhibbeentaa 60tti siqan qarshii 100 fi isaa gadi kaffalus jedhan. Kun immoo fedhii magaalattiin guddachuuf qabdu waliin kan hin deemne ta'us obbo Asmaaman kaasaniiru. ወደ 2500 የሚሆኑት ግብር ከፋዮች ከአንድ ብር በታች ነው የሚከፍሉት። Kaffaltoonni gibiraa 2500 ol ta'an qarshii tokko gadi kan kanfalanidha. Kun immoo humna bittaa maallaqaa yeroo ammaa waliin kan hin deemnedha. Kun baay'ee gadaanadha. Qarshii 10 gadi kan kanfalan immoo kaffaltoota gibiraa dhibbeentaa 12 ta'an 23,421dha. Qarshii 10 haga dhibbaa kan kanfalan immoo kaffaltoota gibiraa dhibbeentaa 46 ta'an 84dha. Kanaaf kaffaltoonni gibiraa dhibbeentaan caalu saantima irraa eegalee haga qarshii dhibbaa kan kanfalanidha. Akka waliigalaatti yoo kan ilaallu ta'e waggaatti birrii miliyoona 47.5 qofatu gosa gibiraa kanarraa walitti qabama. Kun galii fedhii magaalli keenya guddachuuf qabdu waliin kan hin deemne akka ta'e qorannoo gaggeeffame irraa hubachuun ni danda'ama. Gosa gibiraa kana haala waqtawaa yeroo ammaa faana sirreessuudhaan fedhii misoomuu magaalaan Finfinnee qabdu deebisuun fayyadamummaa jiraattota magaalichaa mirkaneessuuf kan hojjetamu ta'us obbo Asmaaman ibsaniiru. ተጠንቶ በዚያ መሰረት ግብሩን እንዲስተካከል ማድረግ ነው የመጀመሪያው። Inni jalqabaa qoratamee bu'uura sanaan gibirri kun akka sirreeffamu gochuudha. Akka qorannoo irraa hubachuun danda'ametti gosti gibiraa kun akka gosoota gibiraa biroo yeroo yeroon fooyya'aa waan hin dhufneef baratamaa ta'uun waggoottan baay'een lakkaa'amaniiru. Amma sun haaluma qorannootiin kan fooyya'u ta'a. Gibirri kun haala gabaa ammaatiin yoo fooyya'e rakkoowwan bu'uuraalee misoomaa magaalli keenya qabdu yeroo gabaabatti kan furamudha. Kanaaf gosti gibiraa kun sassaabamee kallattiin bu'uuraalee misoomaa waloon irraa fayyadamnuuf kan oolu waan ta'eef ofii keenyaaf jennee yaannee kanfaluu kan qabnudha.